Tole kabajamtoota daawwattoota keenya amma kan argamnu dhaabbata gargaarsa nagaa tasgabbii jabinaa fi tokkummaa uummata Oromoo magaalaa Naqamtee keessatti argamna. Haa ta'u sagantaa adda ta'ee dhaabbanni kun kan inni guyyaa irraa qabu deeggarsa uummata harka qalleeyyii kanneen naannoo magaalaa Naqamtee keessatti argamaniif taasisaa oolee. Hojii gaggeessaa dhaabbata gargaarsa nagaa fi tasgabbii uummata Oromoo magaalaa Naqamtee hojii gaggeessaa dameelidha kan ta'e obbo Birraatuu Geeta'uun haala deeggarsa uummataaf taasifamaa oole waliigalaan ibsa gabaabaa irraa barbaanna. Tole maqaan keessan eenyu? Maqaan kee hojii keessatti Geeta'uun jedhama. Haalli keessa oolle haala nama gammachiisudha. Haalli nama gammachiisu kun nama rakkataa namoota bakkeetti gataman kana gargaaru keenyan guddaa nutti gammadee jiran. Nus hojjettoonni dhaabbata kanaas kan baay'ee itti gammadan kan maqaan isaa fi hojiin isaa wal fakkaatee guyyaa har'aa hojjetamaa oole kuni baay'ee kan nama boonsudha. Kan baay'ee kan uummata Oromoo boonsudha. Wal bira dhaabachuun namoota gataman barbaaduudhaan namoota akkasii kana gargaaraa oollee jirra. Tilmaamaan naannoo 60,000tti kan lakkaa'amu qarshii 60,000tti kan tilmaamu har'aa namoota rakkattoota gandaa magaalaa Naqamtee keessa argamu gandoota 7 irraa kan walitti ba'an namoota abbootii warraa namoota 40 baay'ina maatii kan of jalaa qaban namoota 140 kan of jalaa qabu gargaarree oolleerraa jechuudha guyyaarraa. Gabaabumatti dhimmoota gargaarsa kanaan kan wal qabatu baay'ee kan uummanni magaalaa Naqamtee kan baay'ee itti gammade bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan dhimma dubartootaa kan nu bira dhaabatanii haala kanaan nu jajjabeessan wajjin nu gargaaranii hiraa kan oolan ta'uusaa gamanumaan beeksisuun barbaada. Kanarra kan darbee haalli jiru haalli hojjettoota keenya baay'ee saffisaa fi baay'ee itti gammadanii hojii isaanii kan raawwataa jiran ta'uusaa gamanumaan isin beeksisuun barbaada. Tole walumaa galatti dhaabbanni kun hundeeffamee jira akkuma isin ibsuuf yaaltanii gara fuulduraatti dhaabbanni kun sagantaa akkamii qabatee jira akkasumallee deeggarsa uummata Oromoo fi sablammoota naannoo Oromiyaatti argaman gargaaruuf karoora akkamii qaba? Gara fuulduraatti guutummaa Oromiyaa keessatti adeemnee akkuma kana gargaarsa akka goonu abdii cimaa qabna. Karaa gama keenya abdii cimaa qabannee jirra. Karoorri keenya gara fuulduraatti har'a magaalaa Naqamteetti ta'e malee akka gara fuulduraatti guutummaa Oromiyaa irratti magaalaatii hanga gandaatti akka gad buunee gargaaruu fi kaayyoo fi murannoo guddaan qaban karaa gama kootii. Tole galatoomaa ibsan eenyu gaheen hojii keessanii nu ibsaa sagantaa har'a dhaabbanni gargaarsa uummata Oromoo qabu nu ibsaa. Maqaan koo Abdurree Abdiisaa jedhama. Hojjetaa dhaabbata gargaarsa nagaa tasgabbii jabinaaf tokkummaa uummata Oromoo magaalaa Naqamteeti. Kaayyoo dhaabbanni keenya dhaabbateef keessaa guyyaa har'aa kaayyoo gargaarsaa irratti bu'uureffatee kan dhaabbate ta'ee utuu jiru guyyaa har'aa kana kaayyoo dhaabbateef galmaan ga'atee jira jechuudha. Kun akka dhaabbata keenyaatti kan nama gammachiisuu fi kan jajjabeeffamuu qabudha. Haa ta'u garuu saba magaalaa Naqamtee kana keessa jiran qofaafidha jechuudha guyyaa har'aa kana deeggarsa kan goone. Kaayyoon dhaabbata keenyaa garuu guutuu Oromiyaa irratti namoota akka qalleeyyii ta'an akkaataadhuma kaayyoo dhaabbatichaatiin wal qabatuutiin ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne akkasumas namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an illee isaan kana walitti hammatee deeggarsa barbaachisaa uummata Oromootiif gochuudhaaf akkasumas immoo sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiraniif deeggarsa gochuudhaaf dhaabbata hundeeffamedha. Kan inni hundeeffame maqaa uummata Oromootiif haa ta'u iyyuu malee kan inni deeggarsu sabaaf sablammii nama kan ta'e kan rakkateef gargaarsi kan barbaachisu hundumaatiif dhaabbata deeggarsaa godhu waan ta'eef kaayyoo isaa keessaa guyyaa har'aa kana ayyaana gannii yookaanis immoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaan namoota akka qalleeyyii ta'an magaalaa Naqamtee keessa gandoota magaalichaa keessatti argaman hundumaa calaluudhaan abbaa warraa 40 maatiiwwan abbaa warraa kana jalatti argaman immoo nama 140 deeggarsa qarshii 60,000tti kan tilmaamamu makaroonii, paastaa, daakuu yookaan daakuu nyaataa kanaan kan wal qabatu qarshii 60,000tti kan tilmaamamuu danda'uuf deeggarsa godheera. Isa kanaaf kaayyoon dhaabbata keenya yeroo inni itti galma ga'u galma ga'iinsa isaa kana yeroo arginutti baay'ee nama gammachiisa. Gara fuulduraatti illee kan ta'uu qabu dhaabbanni keenya kun har'a duwwaa gargaaree kan dhaabatu utuu hin ta'in yookaanis immoo magaalaa kana keessatti qofa deeggarsa godhee dhaabata utuu hin ta'in guutummaa Oromiyaa keessatti hanga gandoota Oromiyaa guutuu keessatti deemee namoota rakkoo qaban akka qalleeyyii ta'aniif ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne akkasuma qe'ee isaaniirra namoota buqqa'aniif illee deeggarsa gochuusaa yeroo kana
kanumarraa kaasee kan itti fufu ta'uusaa ergaa koo dabarsuun barbaada. Isa kanaaf dhimmi kun dhimma jajjabeeffamuu qabu waan ta'eef hojjetoonni dhaabbata keenyaa kunillee kaayyoo dhaabbata keenyaa kana galmaan ga'uudhaaf hojjetaan isaa murteessaadha waan ta'eef kaayyoo dhaabbatichi qabatee kana jiru kana galmaan ga'uudhaaf hojjetaan dhaabbata kanaa hundumti isaa humna qabuun dandeettii qabuun utuu hin qusatin utuu hin nuffin utuu hin dadhabin kaayyoo isaa kana hojjetee galmaan akka ga'u kan jedhu kana dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Galatooma. Galatooma dhufaadha. Egaan ergaa gabaabaa uummata Oromoof yookiin walumaa gala sablammoota Oromoo keessatti dhaamsa gabaabaa qabu. Eshi dhaamsi ani gama kanaan dabarfachuu barbaadu. Dhaabbanni kun kan inni hundeeffame maqaa uummata Oromootiin haa ta'uyyuu malee saba Oromiyaa keessa jiru hundumaaf waanta ta'eef dhaabbanni kun kan isaanii ta'uu beekanii itti gammadanii deeggarsa dhaabbanni kun isaanirraa barbaadu hundumaa guutummaadhaan ba'uudhaan dhaabbata kana jajjabeessuu akka qabaniin jedha. Deeggarsi amma gochaa kun illee jirru kun illee irra guddeessisaa kan argame deeggarsuma hawaasarraa argame hawaasumarraan hawaasa kan deeggaraa jiru waan ta'eef hawaasni keenya dhaabbanni kun kan isaa ta'uu hubatee bukkee dhaabatee gama tumsa isarraa eegamu hundumaatiin akka jajjabeessu kan jedhu. Maqaan keessanii jedhamtu gaheen hojii keessanii maali nu ibsan? Tolee, maqaan koo Tamasgeen Shimee jedhama. Hojjetaa dhaabbata gargaarsa nagaaf tasgabbii tokkummaa uummata Oromoo jedhu akka Oromiyaatti hundaa'ee jiru keessatti argama jechuudha. Akkuma beekamu dhaabbati kuni akka guutuu Oromiyaatti hundaa'ee hojii keessa galuunsaa beekamaadha jechuudha. Egaa kaayyoon dhaabbatichaa namoota harka qalleessa ta'an kan keessumaa buqqaatudha. Dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'anii fi leenjii ogummaa laachuudhaaf kan dhaabbatee jirudha. Kana malees sochii nageenyaa keessatti iddoo olaanaa kan qabu dhaabbati kun hojii tokko godhatee kan qabatee jiru gama fayyaan kana keessatti fayyaa hawaasaa barsiisuu wajjin wal qabatee illee dhaabbati kun qabatee hojiitti galee jira jechuudha. Haa ta'u malee dhaabbati kun waan qabatee ka'e keessaa kunoo ayyaana guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffachuudhaa fi hawaasa harka qalleessa ta'an jiraattota magaalaa Naqqamtee keessa jiraatanii abbaa warraa 40 waan isaan ayyaana ittiin ooluu danda'an tilmaama gara qarshii 60,000tti kan tilmaamamu qopheesseetu waan lafa kanatti argamu jechuudha. Akkuma amma argamaatii jiru waan isaan mana keessatti itti fayyadamuu danda'anii qopheessee guyyaa har'aa laachuudhaaf qophii irratti kan argamu ta'uu isaati jechuudha. Hayyee galatoomaa dhaabbanni kuni erga hundeeffamee hangamii tajaajila akkamii kennuuf qophiidha gara fuulduraatti? Dhaabbati kun yeroon hundeeffamni isaa waggaa 2 kan hin caalle jechuudha. Haa ta'u malee dhaabbattoota biroo wajjiniin baay'ee saffiseeti jechuudha. Hojii keessa galee kan jiru keessumaa hawaasa dhaabbata hawaasaaf dhaabbate hawaasa dhaabbata uummata Oromoof dhaabbate hawaasa kan hirmaachise jechuudha. Hawaasichi dhaabbati kun kan kootee ofitti qabatee kan gara fuula duraatti illee duukaa hojjetu kan ta'uu fi yeroo ammaa kana immoo waan qabatee dhaabbate sana keessaa hawaasa harka qalleessa ta'an gargaaruu hidhee karoorfatee qabatee jira. Isa keessaa kunoo ariitiidhaan ayyaana kanaa wajjin wal qabatee illee sochiitti kan galee ta'uu isaati jechuudha. Hayyee galatoomaa gara fuulduraatti dhaabbanni kun akka inni akka guutuu Oromiyaatti bal'atee uummata Oromoo daran gargaaruu fi akkasumallee sabaaf sablammii biyya keessa biyya Oromiyaa keessa jiran akka gargaaruuf sagantaa fi karoora isin qabattan maal fakkaata? Achumaan illee dhaamsa isin akka waliigalaatti dhaabbata kana wajjin wal qabsiisee uummata Oromoof qabdan maali? Tole, dhaabbati kun akka guutuu Oromiyaatti hojii keessa galee jira waan ta'eef dhaabbati kun immoo bu'uurumarraa kan hawaasaati jechuudha. Kan uummata Oromooti. Hawaasi keenya illee kana beekee duukaa bu'ee dhaabbata kana cimsachuutu irra jiraata. Kan keenya illee duukaa bu'ee deeggaruutu irra jiraata jechuudha. Dhaabbati kunis waan dhaabbateef beekee hawaasa kana gargaaruudhaaf bukkee dhaabbachuudhaaf qophii xumuraa kan jiru ta'uu isaan gamanumaan ibsuu barbaada jechuudha. Hayyee galatoomaa yoo ergaan hafee hin jiraanne kanumaan qophii keenya xumurra. Galatooma.